Ajaja Isaayyaas Afwerqiin baandotni birmadummaa fi qabsoo bilisummaa Itoophiyaa diiguuf dhama'an duriyyuu turaniiru. Baandaan kan bara kana immoo gocha baandummaa gara addaatti waan guddisetti fakkaata. Eenyuu fi eessa akka filatee dhaabbatee hin ilaallatu. Jarreen kun maallaqaan biyya gurguru. Bakki dhaabbii isaanii yoo jiguu deebi'anii biyya qeequun himatu. Kanumaan kan wal qabatee yeroo darbee baandonni kun mariif wal waamtee mariin ishees fashalaa'ee jira. Mormiin baay'ee dubbatamaa ture bu'aa tokko malee gargar faffaca'ee jiraachuus odeeffanneerra. Qindeessitoonni hiriira mormii kanaa akka yaadanitti daawwattootaa fi dhaggeeffattoota dhaban Teedii fi Lidatuu sirnichi dhaqqabamaa akka hin taane nu daangessee jechuun sababa baay'isaa jiru. Qophii isaanii kanarratti argamu jechuun watwaachaa kan turan Marroof Dabratsiyoon dhadhaa ibidda buutee jala ta'anii. Qophii isaanii kanarratti argamu jechuun watwaachaa kan turan Marroof Dabratsiyoon dhadhaa ibidda buutee jala ta'anii jiru. Dhimma Marroon wal qabatee bakka bu'aan argameera jechuun yoo dhoksuuf yaalanis Dabratsiyoon hafuusaatti Teediin baay'ee aaruun qeequu hamma arrabaa ga'uun dhageessisee jira. Suurri zammanii kaasee kallattiin jechuun afarsaa turan suura torbee darbee bosona keessatti waraabame ta'ee gadhiisuun Teediin yaada inni kaasaa ture garee zammanii akka aariin boba'an taasisee ture. Diina Itoophiyaa waliin hiriiraa wal waraansii haa dhaabbatu jechuunis of goyoomsuudha. Egaan dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya qophii qabannee jirru asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatuma.